Ashama hargafuune akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo obarraa Global Networkirraa oduu guyyaa har'aaf jennee isinitti himna. Oduu keenyarraa waliin an Imaamuddin Ibraahimii haga xumuraa qophii keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenya. Humni addaa poolisii Oromiyaa kan dhiyeenyatti mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin eebbifame godinaalee fi aanaalee Oromiyaa garagaraatti bobbaafamee ture. Guyyaa har'aa godina Jimmaa aanaa Mannaatti ganda keessa deemuun manneen deeggartootaa fi miseensota paartii adda bilisummaa Oromoo fi paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo ta'an diiguudhaan maatii deeggartoota paartiilee siyaasaa kunneenii alatti hambisaa jiraachuu odeeffannoon garasiinuu qabdeeni foomsiti. Akka odeessi kun jedhutti qabsaa'otaa fi miseensonni paartiilee kunneenii badii tokko maletti manneen isaanii irra poolisiin humna addaa kanaan butamuudhaan hidhaatti darbatamaa jiraachuu dubbatan. Itti dabaluudhaanis poolisoota kunneen keessaa warri adda durummaadhaan gocha suukanneessaa kana raawwachaa jiran warroota saba biraa ta'anii fi afaan Oromoo beekan jechuudhaan namni odeessa kana nuun ga'e OJN'tti himan. Paartiin Biltsiginnaa kanaan duras humna addaa poolisii Oromiyaa kunneen godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti bobbaasuun waajjiroota paartiilee mormitootaa diiguudhaan barbadeessaa kan turan yoo ta'u, qeerroolee Oromoo kanneen miseensota adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalistii Oromoo ta'an yeroo garagaraatti hidhaatti darbachuun kaan hidhaa ajjeesaa jiraachuun isaanii ni beekama. Haalli kun kan itti fufu yoo ta'e biyyattiin rakkoo hamaa keessa seenuuf akka jirtu rogeeyyiin miidiyaa fi xiinxaltoonni siyaasaa yeroo garagaraatti kaasaa jiraachuun ni beekama. Oduma ol qabateen godina Harargee lixaa aanaa Xulloo Araddaa Walta'ii jedhamtu keessatti qeerroon Abdii Idris jedhamu yakka tokkoon maletti sababa inni ani deeggaraa Koongireesii Federaalistii Oromooti jedhe qofaaf guyyaa har'aa poolisiin humna addaa Oromiyaa gara buufata poolisii magaalaa Hirnaatti geessuun hidhanii akka jiran odeeffannoon arganne ni foomsa. Kanumaan wal qabatee godina Wallagga lixa magaalaa Gimbii fi naannawaa isiitti humni waraana Biltsiginnaa magaalicha qubatee jiru dargaggoota nagaan karaa irra deemaa jiran hunda reebuudhaan kaantumaa hidhaatti darbachaa jiraachuun beekame. Yeroo filannoon biyyaalessaa dhiyaatee jiru kanatti paartiin Biltsiginnaa biyya bulchaa jiru sodaa uummatni Oromoo nuun filatu jedhu irraan kan ka'e qeerroo fi qarree Oromoo jumlaadhaan hidhaatti guura kanneen ija ta'an ammoo ajjeesaa jiraachuun waan haalamu miti. Afiyaayi mana marii federeeshinii Adde Keeriyaa Ibraahim aangoo gadi lakkisuun beekame. Adde Keeriyaa Ibraahim mootummaa Biltsiginnaa heera biyyattii hin kabajne sababa jedhuun fedhii isiitiin aangoo kan gadi lakkiste ta'uun beekameeti jira. Gaazexaan Addis Standard akka gabaasetti filannoon bara kanaa dabarfamuu isaa hordofuun aangoo mootummaatiin wal qabatee keeyyanni heeraa akkam ta'uu qaba dhimmi jedhu irratti qorannoon gumiin heeraa dhiyeesse manni marii federeeshinii arbaa dhuftu sagalee irratti akka kennu kan yaadame ture. Haa ta'u malee aangoo gadi lakkisuu afyaa'ii kanaan wal qabatee karoorichi haqamuu yookaan kan gaggeeffamu ta'uu wanti beekameen jiru jedha gabaasichi. Dabalataanis aangoo gadi lakkisuu afyaa'ii mana marii federeeshinii Adde Keeriyaa Ibraahim kanaan wal qabatee haga ammaatti gama mootummaa federaalaatiin ibsi tokkollee kan hin kennamin ta'uun beekameeti jira. Ministeera jallisii fi qabeenya bishaanii Suudaan Yaasir Abbaas qulqullinii fi nageenya ijaarsa hidhaaromsaa kan Suudaanii fi Gibxi kan caalu ta'uu beeksisan. Ijaarsi hidhichaa hidhoota Suudaanii fi Gibxi keessatti ijaaraman caalaa karaa kamiinuu amansiisaadha jedhan. Ministeerichi hidhi haaromsaa hidha kamuu caalaa Suudaanitti dhiyoo ta'uu beeksisaniiti jiru. Sadarkaa qulqullina ijaarsaa hidhoota Suudaanii fi Gibxi keessa jiran caalaa amansiisaadha jechuun dubbatan. Hidhichi meeshaalee galteewwanii fi teeknooloojiitiin kan ijaaramee fi ijaarsa isaas amansiisaadha jechuudhaan dubbatan. Itti dabaluudhaanis Suudaan ijaaramoo hidha haaromsaarraa fayyadamoo ni taatis jedhan.
ministerichi Suudaan Itoophiyaa deeggaruuf qofa ijaarsi hidhichaa akka xumuramuu hin hawwine fedhii lammiilee ishees waan mirkaneessuuf malee jechuudhaan dubbatan. Itoophiyaan jalqabumaa kaasee ijaaramuun hidhichaa faayidaa biyya kamiituu akka hin miine fayyadamtummaa waloo mirkaneessuuf kan ijaaramu ta'uu fi mirga qabeenya uumama isheetti fayyadamu akka ta'e ibsaatii turte. Buqqaatonni naannoo Somaalee irraa baroottan darban keessa qe'ee fi qabeenya isaaniitirraa shiraan buqqaafamuudhaan godina Harargee Bahaa Aanaa Fadis araddoota baadiyaa garaagaraa keessa qubsiifamanii jiran rakkoolee hamaa keessa jiraachuu dubbatan. Lammiileen qe'ee fi qabeenya isaaniitirraa buqqaafamuun qubsiifaman kunneen gargaarsa midhaan nyaataa fi yaala fayyaa dhabuudhaan rakkoodhaaf saaxilamaa jirra jechuun dubbatan. Akka lammiileen kunneen jedhanitti kanaan dura xiqqaatus gargaarsi karaa adda addaatiin isaaniif godhamaa kan ture ta'uu ibsuun yeroo ammaatti garuu gargaarsa dhabuurraan kan ka'e rakkoolee yaala fayyaa fi midhaan nyaataa akkasumas bishaan dhugaatii dhabuun beelaaf saaxilamuu ibsan. Lammiileen qubsiifaman kunneen baay'ina lakkoofsaatiin gara nama 11,000tti kan dhiyaatan yoo ta'u haga ammaatti gama mootummaa biyya bulchaa jiruutiin wanni tokkolleen kan isaaniif hin godhamin ta'uu komii qaban dubbatan. Akka lammiileen kun jedhanitti hojii nuuf uumaa jechuun gara qaama dhimmi kun ilaallatutti ol iyyannus gama mootummaatiin deebiin tokkolleen kan isaan hin qaqqabin ta'uu dubbatan. Itti dabaluudhaanis yeroo kanatti maatiin qubsiifamtootaa kunneen afata uffata dibata dhabuudhaan ijoollee isaaniif rakkachaa jiraachuu dubbatan. Dhumarrattis uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaatti argaman gargaarsa lammummaatiin akkuma kanaan dura nu cinaa dhaabbachaa turtanitti har'aas nu cinaa dhaabbadhaa jechuudhaan ergaa uummata Oromootiif qaban ibsataniiti jiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kanneen iddoo garaagaraa teessanii sagantaa keenya hordofaa jirtan Oborraa Global Network irraa oduun guyyaa har'aaf qindeeffannee kana fakkaataa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.